لينا نجاردا خلاص وان يسي برباجسا دانو دوبان جراجة جودا معرفو حتى وان براتي متي يو فورا تاتي سنين فورا وان تكوني دوبان نديو سنجرو لينا جوني أنا قافة دين قداتو برانكي فكيسي فيديو تكيرد لكن ترى فيديو سنمو ومانا نيجارا كيساكو بنرد لكن سي لولا نجى جودا برانكي لجيه افدوبا دي مبالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوته هردفتوته رجع أكم جرتو نجا فيا جرتو أكم جرتانو ديسا فيا قبضن جرة سلامني خيا كأن الرمد لقى في جارك التأمر بك جرتن تسمبرها جونجا إجا سلامني ربي تسمبرها جراتو بك جرتنتي فيا تها إجا مالك بتير فتيشون كيسنو لمو الراس وان أداتين كبردو الرا تدورين أدا وننين كبردو في تندورين أدا شوي مال كبتة فتيشون كيسنو لهم وردفتو تابي كبجمتوت وننين كبردو في وان إسين أجايب دن وان زمن غير غير جرا كمان إسين إنجي يرون تنجيرا ما ديمتي بري برمرة هم ما تشاديم وان سفوق أبو لكما برما هاري دينون وان هاري أركاديم ناچوي مال كبتير فتيچون كسنو لم دينيا خنا واي لينا توبي في واي أبا منسيتو ليسرنا نواجرا أكو مغرتني ليس خنا را سنتو فچي جرا إيغا مال كبتير فتيچون كسنو لمو واي سانيتين كبرديرو في مال وني سانيتون أجائب وني ساني nama liinaa fi jaarsasii jidduu seenee addaan facaasu jiruun arge. Eegaan isaa hojii wal barallee yeroo gabaabdu niin beekamoo yeroo gabaabdu anaa hojiillee manguddummaa isaan jidduutti haasawinee jira. Abbaa jaarsa liinaarti wajjin haasawinee jira. Isaatu na dura beeka isaan kana isaa waliin biyya ammaas. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota mucaan kun nama ani manguddummaadhaan na fudhatee liinaa fi abbaa manasii jidduutti haasawee jiru jechuudha. Kanaaf namni tokko hanga jiru khayrii dalaguun bareedduudha. Abbaa manaatii fi haadha manaa jidduutti namni khayrii namni ooma facaafatee murata. Boqqolloo facaafatu boqqolloo murata. Qamadii facaafatu qamaduma murata. Rabbi sodaachuu dhiisee bar namni maan tana. Hujii rabbiin keessa hin jirre hin jirtu rabbi irraa sodaachuu dhiisee manguddoon biyya namaa tunis irra guddaa baalageedha. Namni dantaadhaaf jecha haasawa manguddummaa keessatti ogguun argu waa'ee biyya arabaa tana keessatti naannoo biraalleen akkasuma jeetii yaada. Namni akka rabbi sodaatutti haasawu hoggaa haasawu akka rabbi sodaatanitti yoo haasawu bareeda. nama gartee barcaatti kannanii waan jimaa isaatti kannanii jimaa bitatee nama jimaa biteef san wajjin haasawa malee san deeggara malee nama haqa dubbachuu hin deeggaru bakka jimaa isaa bittee dantaa isaa keessa jirtuuf san deeggara malee haqan deeggaru cubbuudha deeggara namni. Addunyummaan tunu cubbuudhaan haguugamtee jirti jara. Addunyaa cubbuudhaan guutamte tanaa achi ol jibbina. Addunyaan tun faayidaa takka hin qabdu bara jara keenya. Addunyaan guyyaan kalee dabra arrasitti ni saabamu bara. Dabraatuma deema irrisaatuma deema. Kanaaf rabbi sodaannee waan hojjennu yoo hojjenne haqa yoo dubbanne bareedaadha. Kanaaf maal dubbiin guddatiniiti maal dubbachuu dhufte dubbadhu horii jettan niin dubbadhaa. Mucaan amma isin garsiisu kana dachaase maqaan isaa. Anis dachaase. Dacheetuubi inni dachaastuubi. Maqaa na balleessee maqaallee kiyya qabaachuudhaaf niin suuqannaa jechuudha.
inni maqaa kiyya qabaachutti anaa dura qabaa na gaddisiise. Maqaa kiyya qabaatee hoggaaniif waan akkanaa dalagu. Waa hedduun isin daawwachiisa hordoftootaaf kabajamtoota. Liinaa fi abbaa manaa jidduu warri seenee abbaa mana sii jidduu seenee bultii diiga isa dhibbaa fi dhibbatti irra kaa'uuf miti. Kunoo akka itti inni bultii diigu jiru kunoo waliin viidiyoo kana naaf hordofa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walitti deemnee jirra. Akka mana qabdanii nageenya keessa viidiyoo kana dhaggeeffadha. Nageenya gaariin qaxxaamuree isin haadha qabu isin jechaa ta'uu keenya. Egaa har'as dachaas maal qabattee dhufte onaan jettan ani wanni qabadde dhufee waanuma deemu jiruun qabadde dhufee waa'ee liinaa laalchiseef ammallee irra haasa'u deemaa. Liinaan jechuudha hedduu akka miidhamutti jirti. Namni hundinuu kan liinaa deeggaru jiru hin jiru jechuudha. Hundinuu Abdallah jirti jinni teessan hundinuu. Inshallah jinni teessan waraabessi nyaachuuf deemaa Abdallah jinni ta'e waraabessi nyaatee jiraatis. Daawwattoota keenya jechuudha waa'ee liinaan jechuudha kophaa jirti. Namni tokkollee kan liinaa cinaa dhaabbachuutti jiru hin jiru. Har'as boruus taanaan ani akka dachaasetti akka nama tokkotti liinaan hin kabaja. Liinaan hin jaaladha. Khalas waan isii barbaachisaa hundaanuu duubaan jira jechuudha. Maaliifuu hatta waan biraati miti yoo fuudha taates niin fuudha waan takka inni duuba na deebisu hin jiru. Liinaa jechuun ani gaafa deengadaatu pirankii fakkeessee viidiyoo takka irra dalageen ture. Viidiyoon sun ammoo uumaan ani garaa keessaa qabu irra dalagee. Isin lollaan jechuudha pirankii jee if duba deeme malee yaaduma garaa kiyya keessa garuu irra dalagee ture. Haa ta'u immoo isin hanga ammaan tanaa gootti jirti. Liinaa hin googumin naas seemaa jetee hin googumin eega waraqaa fudhatte booda sirna dhageeffadhu hundaamsa dachaasi. Erga waraqaa ta'e fudhatte booda eega namni tokko fuudhee waraqaa fuulduras darbe booda haati ilmaan sagaliitu ni baate. Anduwaan sitti mana dhagaye sirratti na dhageeffadhu irra deebiitti na dhageeffadhu sin jaati. Haati ilmaan sagaliitu ni baate. Maaliif qalbii jabstaa? Tokko bichaa isin gidduu jira. Liinaa waan takka yaadin mataa ol qabadhu deem si jinaa jirra. Si wajjin jiraan yoo miyyuu taanaan dhibduban deebi'u. Warroonni immoo cinaa fiidanii akkanaati maal taate ati baalageedha ati duraanuu akkana jee ati duu maal jee jettanii dila haasoytanii galatoomaa waan hundaafu liinaan ammaan tana yeroodhaaf malee gara boodaatti inshaallah xiyye ta'uun si hin oolamtu hangaan danda'utti agartee anis siif duba deebuuf hin deemu. Keessattuu jechuudha egaa Abdallaan natti dhaabete jara keenyaan waan takka waan hin qomadhaadhee kana dabaluuf isinitti dubbaduu isinitti hima. Abdallaan dawwalee natti dhaabete jechuudha. Namummaan naaf liinaa jechuudha akka addaan facaasu godhee namummaan liinaa na jallisu jiru barana guutuu siinaan jee. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa baga agartan baga viidiyoo kana qacarra dhaggeeffattan waan nama gaddisiisu malee waan nama gammachiisu miti. Dhiiroo zamanni maal ta'e? Mucaan kun nama isaa wajjin nyaate nama jaarsa liinaati wajjin nyaate Abdallaadhaa wajjin qorii takka nyaatan biyya ammaasis. Na ajaa'ibsiise waan jiru dhageessan gaa ilmoo takkuma qofa qabdaa naboonis jaan fuudhuun kiyya numan oolamnee gurbaan akkana ammaan tana jiru kun anaa wajjin bar manguddummaa taa'ee isaan jidduutti haasa'ee bar afaan dheengedda manguddummaan nu jidduutti haasa'e akkamitti waan akkanaa hojjeta wanni kun nurraa eegama. Aboo dachaas maqaa kiyyallee qabdaa si dubbachuun fadhu ati bocola wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf dubbii bocola sammuunti hanganuma yaaddi nama hangana eegaa yaadde akkamitti nama akka keetitti hojjetu akka deemeen beekon dhugaan siima akkamitti waan akkana haasoyta sirraa fakkaatti ati dhiiraa miti hay akkami haqa kana dhabde haqa dirree taa'u jaarsaa jaartii nagee walitti deebistee niqaan silaa'uu ilaa baatii sadii raja'atu jechuu danda'anii walitti hin deebistuu anaa si fuudhu akkami jettaan astaghfirullahi laziim. Gurbaan kun hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya dhugaan isinitti hima nama irran kaayu nama manguddummaadhaan liinaa akka jaarsisii jabeeffatu wajjin haasoyinee jaarsisii gorsinee akkana ta'e waliin tatteenye jechuu Abdallaa gorsine. In darbin gorfadhu jaartii ta'e akka laafu hin darbin ilmoo sii qabdi ilmoo waliin nama argifti jenneeni jidduutti haasoyinee jira. Viidiyoo kana an afaaniin isiniin himu viidiyoo kana hordofaa dhaggeeffadhaa hanga dhumaatti laannoo ni agartan haqa nuti jidduu dubbanne isa santu arraan kana deebi'ee
cubbuu tanaa fi waan kana yaade inni illaan gaafuma sanuu waan nagaraa jiruun haasawaa jee bara. Waan garaa jiru haasa'ee dhugaadha. Inni ogguma manguddoo taa'ee hojii haasa'u sun isa firraa laaluu jira. Abdalla firraa laaluu jira jaarsaliina. Mee daawwadhaa waan nama ajaa'ibsiisu. Wanni kana isaan qofaami nama hunda bira jirti. Beekaa. Mana hunda keessa jirti warri waan akkana yaaddan of sirreessa. Ilmaan dhugaa fayyadu waliin nama argite. Sariifoo ishii wajjin addaan bahin jiru. Ammallee gorsisiisi. Nama biraallee. Akkana jiru kun ana laal. Anaa fi isa san. Hin jarjarina waan gaarii deebii gorsisiis. Ammallee nama tokkoof baruun gaarii. Amma si kabaju qabdi. Manguddummaa gujjitutti haasa'u nu beeka. Yoo atis qaalii ishii goote ishiinis qaalii kee goote. Akkasuma sun. Kanaaf ittiin jarjarini hin jaallu. Mee dachee maal jettee? Anamma asirratti Abdallaa komii guddoon raawwaa barra. Abdallaan bara ammantanaa wantoota adda jira barra. Ni ittiin dhaadanii isin dhufuu keessanii barbaadota maasanii jedhachaas. Eessa? Agarti. Dhageeffadhoo. Sirriitti dhageeffadha. Akkamiin niin fuudhaa jetta. Abdallaan narra fuudhu deemaa jettee nutti himatteeti. Ammallee deebitee fuula kan dura teessee niin fuudhaa ijuma daawwattoota. Sitti himatteeni? Ijuma daawwattoota duratti hin fuudha galfadhaatti. Daawwattoota bulchitee si beekamoo daawwattoota si hojii bulcha. Daawwattoonni illee waan akka sirraa dubbatanii jira. Waan sirreessi giraatiin daawwattoonni kun deengatti isaan dhufe malee dhugaa dubbachuudhaaf bulchiteessa yeroo dheeraadhaaf uffachaa turtan gaafa isii fi liinaa gidduu daawwattoonni hin jirre daawwattoonni gartee miti shaabii hawaasa ollaa wajjin galaa turtan malee hawaasni sooshaal miidiyaadhaa gaafa hin jirre bulchiin teessan okkee turte. Moo sooshaal miidiyaadhaa nama jaartee qabdi ammoo daawwattoon keessaa gurgura. Moo waan qopheeffattee qabdi atummaan kun walummaan akkana sirreessaa muka jabaatu waan qopheeffattee qabdi. Meedhaa biraa bitti jijjiirini. Maanaa si gosa. Akka jetti. Galaa fuudhee bee. Ni fuudhaa biritti dubbatan. Ifadoo. Laal irra guddaa gartee miti. Karaan tokko gisee akkanatti holoositte daddagalfachuu waan jiraati. Hanga dandeessutti isiin dhalaadhaati dhiira. Dhiira wanni jaamu gartee miti. Rabbii waa malee gartee miti. Dhiira nuun hin jenne. Dhalaan ammoo ijoollee daa'ima. Yoo sossobdees siif sossoonti. Dhalaa yoo siif tolte jennata yoo si garagaltee asaaf. Wallahi akkas. Saniifuu Ammas mucaa bareedaa kan ishee dhaltee. atummaan haadhamu baarek dhiibdii alatti hin baasin dirqidhaan. Ragaa irratti hojjeta. Maal isin jettan isin waan bireeni waan Dhangala'aan dachas kan nyaatan jechuudha. Wanta isin jettan bireeni gaggurumaa gorsi ammallee gorsisiisi. Dhalaabaatti godhu. Akka isheen si amantu ishii godhu. Fuusuma gireessi dubbiin kanatti. Halasanii booda. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya baga gartan. Namni immaan tanaaf akkanaati. Naa wajjin manguddummaa taa'eeti tokko anaa beeka akkasii haasawsan. Naa wajjin manguddummaa taa'eeti mucaa kana waliin gorsinee haadha mana keetii jabeeffadhu. Namni sin diiginii hordoftootaa bultii teessii beekaayii. Hordoftoota dura walitti dhuftanii isin warra biyyaati jenneen isaan ijoolleen tun biyya takkaa hojii dhufan warra walii wal beekan karaa kana waliin fuune biyya wal fuudhanii biyya tana waliin dhufan. Kanaaf inni kun xiqqisho biyyaanillee adda fagoo dachaas kajaniin kun isaan kana jidduu seenee dubbii walitti laaqee anaas si fuudhaa jeen. Duraanuu piraankiin an dalagaa jiru waan na keessa jiru hin dalagu jiraa jeen. Dhiiroo mee ilaala. Zamanni garagalee jira. Isaan kana qofaatu kana malee magaalaa kana keessa guutuudha. Namni waan akkanaa hojjechaa jiru. Eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Isaan kanaatu akkana jennaa miti meeqaa jira akkana kadhokotee jaarsaa jaartii iddaan diigaa jiru. Manguddoon isa biyya namaa keessa jirtu haqaan deemutti hin jiran. Yoo namni tokko jimaa bitee fi dubbii keessan naa laali jeeni walqeensa ol kaayaniis haqa dhiiseeti ni nyaatee mite wayi nyaate. Cubbuu deeggaraa jechuudha. Tana qofa miti. Cubbuu malaammaltummaa nyaachuun waa namarraa nyaattee dubbachuun biyya teenya ta diide waan tanaa jechuudha. Biyya diidi jaarsaa jaartii dhiisi biyya diidi cubbuun. Kanaaf warri waan akkanaa yaaddan irraa of qusadhaa. Namni magaalaa kana keessa waliin jiraachaa turre hundi irra guddaan cubbuudha. Maaliif namni saahiba isaatii hojii nyaachaa tureeti harka san nyaachaa ture jaartii jala qaadhima. Jaartii wal jala qaadhiman. Turtee wanni tun intala jaartii saahiba isaa kan mana saniitii hojii nyaachuu turan wanni kanaa kuyyoo hafe yoo xiqqeeffannaa yaanu numa bira ammas wanni tun numa Oromoo biratti heddummaatti. Kanaaf haaf qusannuu egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya dubbii isinii guddadhee
Ammas viidiyoo haaraan isinii deebi'uun kiyya hin oolamu. Viidiyoon babbareedaan isinii qabadhee dhufaa waan ajaa'ibaa dhufaa jira. Na hordofaa na faana turaa. Nu gargaara subscribe like share godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Namoonni chaayinaala kiyyaaf haaraa taatan like share naa godhaa na baay'isaa. Bye bye isiniin jaaladhaa. I love you.